jalqabaa durani kabajama obbaasanii baga lafa biyya keetiif geessee baga nagaan dhuftee jennani guyyaan irraa kun waan addaati. baroota dheeraa booda kabajamuu pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii biyya dhalata isaanii gaarii rugaa guyyaan guyyaa gammachiisaa guyyaa addaa guyyaa seenaa raajiiti. Kanaaf hundi keenya baga guyyaa kana geenye baga geessan kan jennu ta'a. Kabajamuu pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa isa jalqabaa duraanii kabajamuu obbaasanii baga lafa biyya keetiif geessee baga nagaan dhuftee jennani guyyaan irraa kun yaar ke fune daawwattoota hordoftoota keenya akka nagaa keessanii fayyaa jirtu isin jecharfne deebi'ee jira. Maamme akkam nagaa? Fayyaa keeti? Nagaa qabda. Fayyaa. Mee guutakka akkam jedhiin kaameraa dura jirarra? Ija kaameraa fuuldura jirra. Simannaa pirezidaantii jalqabaa Oromiyaa. Obbo Hassan Ali. Obbo Hassan Ali. Akka magaalaa Ciroo. Bane maal subiin asitti argamne. Bari isaan dhufne. As jirra. Hoggaan dhufu maammeen isaas jira. Mee har'aan kana gaa nama hayyuu Oromoon qabdu nama haati deesse. Namni haati Oromiyaaf deesse kan Oromiyaanis nuuf deessee nuuf kennite. Nama Oromiyaa maal jedheetti nuuf sagaan bar waa'ee isaa. Nama Finfinneen sabitti olaa guddate asii sabitti guddate malee labbaa lafarran ballattu. Labbaa lafarran ballattu. Qonnaan bulaa Oromoo hin buqqistuu. Hin buqqistuu nama jedhe sanii jechuudha. Kanaaf immoo namni akkamiin simatamuu qaba akka magaalaa Cirooti. Akka magaalaa Cirootti nuti akkamiin haala ho'aadhaan uffata aadaa keenyaas uffannee miidhaginee kana bira nama sabboonummaa guddaa qabudha. Kanaaf asitti simachuuf asitti argamne galatoomii siin jedha. Ciao Muraad. Abshir abshir. Kanaafuu daawwattoota keenya maammeen gaadhiin isaas jira. Wannicha keenya itti fufaa. Sagantaan keenya haaluma kanaan itti fufaa. Har'a guyyaa har'aan tanaati. Yoo rabbi jeegaa hoggaa inni dhufes kan isin agarsiisu ta'a viidiyoon qophii akkuma argaa jirtan hojjetamaa jira. Namoonni baay'een kaameramaan kiyya saayimni kiyyaas duuba jira. Kana isin jechuun warra daawwattoota keenya. Hanga dhuma sagantaa keenya nufaana turaa isin jenna. Oromiyaa ka duraanii. Okay, pirezidaantii naannoo Oromiyaa duraanii magaalaa Ciroo dhufaa jira. Kanaafuu amma kana seenaa jira. Sagalee isaanii injeeku. Kanaafuu hanga dhuma sagantaa keenya nufaana turaa. Kana booda kaameraa duubaan jira malee asin bahu nama jabaa olii simanna. Nagaan kootti jennaan. Yooyyaa harka fuunee daawwattoota hordoftoota keenya kan itti argamnu godina Harargee Lixaa magaalaa Cirooti. Bakki itti argamnus waajjira Abbaa Alangaa godina Harargee Lixaati. Simannaan kun simannaa kabajamoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii kan mootummaa naannoo Oromiyaa hundeesse seenaanis isa yaadatu biyya isatti dhufaa jira. Nutis kabajamoo keenya pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii obbo Hassan Ali simannaa ajaa'ibaa
bifa argitan kanaan bifa nyaatoolee aadaa ittiin Harargeen ittiin beekamtu simannaa nyaataa marqaa qimxaa fi shumoo kanneen kana fakkaatan nyaata asirratti argaa jirtan kana mixaaxisii jeniin bakulee kanneen kanaa fi uummattoota aadaan faayaman nyaanni kunillee sillixoo jedhama. Sillixoo jedhanii namni hin beekne jiru warri biyyarraa baatan ga'anii beektan jedhee yaada. Akka godina Harargeetti nyaanni aadaadhaa isa kana nyaata aadaati kan isin waraabaa jirru kuni har'aan tana gaa simannaan nuti isaaf godhaa jirru kabajamoo keenya obbo Hassan Aliitiif wallaahi simannaan kun itti xiqqaata malee ittiin guddatu. Simannaa kana akkatti irratti hirmaannee hundi keenyaafuu haala kanaan anis gara waraabbii viidiyootiif kana kanaan irratti hirmaannee jirra. Viidiyoon gaa bifa ajaa'ibaatiin wal duraa duubaan isin bira gahaa. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa kan duraanii obbo Hassan Alii dhalataa magaalaa Cirooti. Guyyaan kunis guyyaa seena qabeessa gammachuu jennee guutii gannaarii achi
Eyenga walistu janatam tupandi oda buntum soza gashoga numasa kutuma irina wanga ukama kabani ya disnama into fatin badi ya disbiyuma jachudanga nufu walisa tuteti baya garata midandaniga sirpi etifa kamera bakata taju kasini bereda nama kita ini tikanu Kendensas sebagai percata. Seru. Dah. Maiki serepet ni. Hah? Maiki serepet ni. Amat. Amat terus. Alah. Visoma Gudivna, Orama Warkian Tadu, Vijita Yamandadu, Tavisoma Havandadu, Visoma Gudivna, Visoma Gudivna, Visoma Gudivna, Visoma Gudivna, Orama Warkian Tadu, Vijita Yamandadu, Tenya Dana Vandadu. Misoma Gudivna, Misoma
Yo